Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Bakka irraan hordoftan marattu nagaan keenya sinaa ga'u akkam jirtu daawwattoota OMN qophii keenya ajandaa wayitaa'oo garaagaraa irratti haasofnuun walitti deebinee jirra. Odessaalee har'aatiin dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuudhaaf sa'aatii tokkoof waayillan koo yoon gidaa fi guyyaa waadee wajjin istuudiyootti argamna. Baga nagaan eegdan isiniin jenna isinillee baga nagaan dhuftan. Ulfaadha har'a qabiyyee guddaa walitti aansin irratti mari'annu qabiyyee sarba mirga namummaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiranidha. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sarbamni walirraa hin cinne waggoota darbaniif gaggeeffamaatti jira. Miidiyaaleenis akkasumas dhaabbilee mirga namummaa akkasumas mootummooti hawaasii idil addunyaa dabalatee waa'ee sarba mirga namummaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana irratti dubbataati jiru. Dhimmoota guguddoo garaagaraa as keessatti hin kaafnaa nu beeksisuun qabxii jalqaba. Dhimmi ijoon irratti mari'annu isumaati amma jette kanadha. Kana keessatti taateewwan ilaallu haala gara noonnoo jiruun ilaalla. Godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti haleellaa guyyaa 3 dura finxaaleeyyiin Amaaraa hidhatanii naannicha keessa socho'an raawwataniin yoo xiqqaate lubbuun namoota 30 olii darbuudha. Jiraattonni kan isaan ibsanii haalli achitti raawwatan taatee akkaan suukanneessaa akka ta'e qondaalonni mootummaa naannichatti argaman illee ibsaati kan isaan jiranii. Jiraattonni ammallee yaaddoo nageenyaa qabnaa jedhu warri mootummaa gama isaaniitiin humna gaagaras buufachiifne yookaan qubsiifne jirra yaada jedhu inni qabu. Haalli gara aanaa noonnoo jiru maal fakkaataa waan jedhu gara jalqabaa irratti ilaalla. Lammeessa irratti ajandaa guddayyaa gabaasa gargara sarba mirga namummaatiin wal qabatanii bahuu jiru. Kibba Oromiyaa Gujiitti malla Gujii lamaan keessatti waggaa 5 darban sarba booti mirga hamaamoon dalagamu dhaabbati mirga namummaa irratti hojjetu kaardi jedhamu gabaas dhi'een kan baasee mirkaneessa jira. Yakka kanaafillee himatamaan jalqaba mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo taachuullee foomsa jira. Kun ajanda jalqabaati. Lammeessa irratti waajjira olaanaan koomishinaa mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessa yakkooti waggaa darbe dalagaman waggaa darbeer parsantaa 56 oliin caalu kaasee jira. Yakkoot biyyatti keessatti dalagaman kan keessa harki 70 ol mootummaa Itoophiyaatiin dalagamuu mirkaneessee jira. Kanumaan wal qabate Seneetari Ameerikaa tokko yakka kanirra bulchiinsi pirezidaant Baayiden callisuun qabu ajajoota waraanaa Itoophiyaa keessa yakka dalaganiin qoqqobbii yaamicha dhiyeessee jira. Walti qabne bal'inaan kan. Akka xumuraatti wajjin turaasiniin jenna daawwattoota keenya qophiilee keenya hordofuudhaaf YouTube keenya subscribe godhaa akkasumas mallattoo join jettu cuqaasuudhaan miseensa OMN taatanii karaa YouTube OMN gargaaruu dandeessu. Maallaqaanii super chat stiikarii YouTube keenya gubbaa bituudhaanis OMN maallaqaan tumsaaniin jenna. Karaa PayPal account Facebook keenya gubbaatti argamuunis OMN maallaqaan tumsuu dandeessu. Achuma gubbaatti mallattoo subscribe jedhu algoritmii Facebook gubbaa jira. Karaa isaanii subscribe mallattoo jettu Facebook gubbaa cuqaasuudhaan gara link yookiin hidha PayPal account keenyatti isin geessa. Achirraanis OMN deeggaruu dandeessu. Odeeffannoowwan naannoo keessan jiraniif immoo karaa toora WhatsApp fi Telegram asii gaditti jiru OMN qunnamtanii haala naannoo keessan jiru ka OMN gabaasuu qabdan jettan nu erguudhaan sagaleedhaan barreeffamaan akkasumas viidiyoodhaan nu ergitan waan audience yookiin immoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya madaalu kan deebisnee tamsaasnu ta'a. Nu wajjin turaa isiniin jenna. Taatee tibbana godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti raawwatameen eegallaa. Aanaa tanatti guyyoota darban kana keessa miidiyaaleen OMN dabalatee gabaasaati kan jiranii haleellaa sagantaa cidhaa tokko irratti raawwatameen
namooti hedduun dhumanii jiranii hedduun immoo madaaniitii jiranii ganda biiftuu jaalalaa jedhamtu keessatti haleellaa gareen finxaalessaa Amaaraa raawwateen namooti cidha yookiin gaa'ilarra jiran manni itti cufamee jumlaadhaan dhumanii jiranii lakkoofsi namoota dhumanis baay'ee guddaadha hanga yoonaatti lakkoofsan illee adda baasuu kan hin dandeenye namoonni namaa fi muka gubatellee adda baasuu akka hin dandeenyedha jiraattoti kan himaa jiranii haalli naannoo sanatti mul'ate hedduu sukkanneessaadha yakki sadarkaa kanatti raawwatame armaan dura jira jedhee yaadadhu Oromiyaa keessattis biyya kan keessatti namooti yoo ibiddatti darbamanii waraana Itoophiyaatiin garee yuunifoormii poolisii federaalaa makalaakaa Itoophiyaa uffataniin namni yoo ibiddatti darbamee gubatu dhageenya jirra garuu mana keessatti isayyuu namni jilarra jiru jumlaadhaan balbalitti cufamee sadarkaa kanatti gubatee nama reeffa adda baasuu miti namaa fi mukallee adda baasuu sadarkaa dadhabamutti ilmi namaa bifa kanaan Itoophiyaa keessatti akka kasalaatti yoo gubatu arguun kun seenaa keessatti godaannisa isa hamaadha. Biyyi sun Oromiyaanis mootummaa qabdi jedhanii fudhachuun nama rakkisa haala kana keessatti yeroo tokko mootummaan jiraachuu dhabuu gidduu maaltu jira Itoophiyaa keessatti kan jedhu tu sammuutti na dhufa. Yaa mootummaan atu jiraate hojiin mootummaa jalqabaa mootummaa jechisiisuu fi nagaa uummata tissu mootummaan nagaa uummata tissu hin dandeen halubbu nama kadooteef illee gaddibsachuu hin dandeen hammoo karaa Facebook karoota isaatiin gad ba'ee warra leella karaa watlikki galchiin jedhee uummata akkos mootummaa jennee ibsuun hin ulfaata dhuga dubbachuuf adoo mootummaan jiraate biyya sadarkaa kanatti lubbuun nama gatiin dhabdi turte shawaa lixaa noonnoo dheed biiftuu jaalala kanatti aleellaan garee finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata jedhu gubbaa jiru gubbaan raawwatamu kun miidiyaa akka irratti torbaan kana bal'innaanii irraa haasawamaa jirti. Uummati lafaa reef namadda baasuun rakkisanuu ta'ee jechuun ragaa irratti argamu viidiyoo gubbaatti akkuma argitan wanti gurraachi shara gubbaa ciisa sun kakasal fakkaata sun reef namaati. Mootummaa qabdi keessa dhalli namaa sadarkaa kanatti akka boqqolloo waliin gubate waddama biyyi sun mootummaa qabdii moo qabdi jedhanii wal gaafachuuni gaafiyyuu ta'uun qabu jechuudha. Garee wayii qawwee waan qabduuf biyyatti dhuunfachuu dandeetti garuu gareen kiraayimootiyaa mootummaa guutuu hin dandeenyetti biyya harka qabu jettee ibsuu dandeetta akka waliigalaatti. Haleella kanaan wal qabate uummatii lafa yoo ibsu jalqaba irratti uummati cidhu gubbaa jiru dhufanii manitti cufanii eegi mana galchaniin booda bombitti darbatanii war bombi sun keessa baqata layyaa'uuf tacufayyo kallattiin rasaasitti roobsanii fixaa turanii harki caalmaan nami lakkoofsaan 37 ga'u manum sun keessa gubate daaraa ta'uu yookaan cilee ta'uusaa mirkaneessanii jiru lakkoofsi namoota dhumate uummati lafa akka jedhu 50 lakkaa'u OMN illeen akkasuma jedhetti hin gabaase command postiin naannichaa naannoon tunini naannoo kibba Itoophiyaa dheet guraageetii waldaangeessiti biyyi sun harki caalmaan command postii jalburti command postii naannichaa tashoomee sabbooqaa nami jedham nam 24 bifa kan fakkaatuun gubatu waan jedhu BBC itti mee jira. Haleella kanaafillee gara finxaaleeyyii Amaara jedhuun itti gaafatama godhe jira. Namni hanga dhumachuun alalleet yoo xiqqaate namooti manneen 22 ibiddaan barbadaa'uu haasettiin jira. Command post jechuun biyyi rakkoo sodaa nageenya qabdu tokko mootummaa waraan bobbaasee yoo tissu laf command postiin jirutti uummatii jila harka qabu hacidhaa godhachuu jiru maatiin wal fuudhee akkasumas warri wal fuudhee misirroowwan bifa kanaan yoo gubatanitti command postiin naannicha akkan jedhan ibsuunis saalfachiifti. Command postii ga'een isa guddaa yoo maaliif dhaabate lafsun rakkoo nageenyaa jiraate rakkoo nageenya tasgabbeessuu fi miti kaayoon command postii yu maal akka taate hin beekanu biyyittis sadarkaa kana confuse taate abba dhabdee qawween bakcufa babal'attee garjabeenni daanga darbee ilmaan nama akka boqqollootti wal wadduu jirti jechuudha. Agamma foon nama nyaatamu qofa hin argine Itoophiyaa keessatti most probably in nyaata warri yakkama koomishinii olaanaa waajirii olaanaan koomishinii mirga namaa Itoophiyaa jira keessa waan hedduu armaan dur dubbanillee fakkeenya goonee kaasuu hin dandeenya. Itoophiyaa keessatti the cannibals nami foon nama nyaatu baay'achaa dhufuutti nam mul'ata yoo akkana kan ilmi namaa akkan gootee waddetti taanaani waan ilaani dhiisi yaaduun nam rifachiif tolchi taanaani foon nama sitti ulfaatan jedhetti namana. Uummata akka waliigalaatti gammaan tanaallee finxaaleeyyiintu wal gurmeessitee lagaggibee qabachuu isaan kaasa. Qindeessitooti isaanii dammoo warri akka raawwateef qindeessitooti isaanii
achuma Oromiyaa keessa jiraachuu afaani baasanii dubbatu yakka gangaa'u akkamiin raawwatan gaafii jedhee BBC'n gaafateef OMN illee namoota achi jiran dubbise ture. Namni afaan Oromoo dubbatu cufti isaaniif shani waan jedhan kaasanii jiranii maqaa shani jedha kanaan yakka gangaa'u Oromiyaa keessatti akka dalagamu waliin beekna. Maqaa shani jedha kan kireet godhe Oromuma. Oromoo barii toleef barcuma gubbaa jirtu mootummaa deeggartu. Midhaan nyaachuuf maqaa shani jedhu uummata keeggaaf maxxansitu diini amma dhufee gosa kan fakkaatuun isaaf kaan ta'e kun ta'e shaniin tokkuma diinuma Oromoo jettanii jirtanii bineensa gootanii itti himtanii jirtanii gaaf wal nyaan sadarkaa kana dhufanii uummata iyyees uummata nagaanii jiru godhachuu jiru ma waliin gubanii reeffi namaa yookaan reeffi namaa cilee mukaanatti baafamuu dadhabee waan kan fakkaatu seenaa biyya Itoophiyaa keessa dhageenyeen beeknu yoo kan jala dabaru fuuldurallee waan dhageenyatti hin fakkaatani. Yaa humni finxaalessaa Amaaraa kun waggoota shanan ja'an darbanitti wooma seenaa keessatti mul'ate hin beekne hedduu nu argisiiseeti kan inni jiru. Wallagga keessatti taateewwan suukanneessoo yoomiyyuu dagatamuu fi hin dandeenye iddoo arginee jirra. Dhala namaa morma kutee sibiilatti fannisee itti sirbaa yeroo inni marfata daandii yookaan dabaabayii irra naanna'ee itti sirbu argaati kan turre. Dhala namaas maatii sadarkaa kanatti uummata jilarra jiru ta'uudha baatus sadarkaa maatiitti mana keessatti maanguddoota namoota gubee yeroo inni nutti argisiisu argaati kan turre. Taateen har'a naannootti gidduu kana naannootti ta'e immoo hammeenya isaatiin waan akkaan suukanneessaa ibsuuf illee waan nama rakkisu waan hedduu nama sururudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan reeffa uummata keenyaa reeffa obboloota keenyaa haala kanaan gubatanii eenyummaan isaanii mukaaf namillee sadarkaa adda baasuudhaaf hin danda'amnetti haala kanaan dhalli namaa cilaatti ta'e argu jechuun waan jedhanii dubbatan nama wallaalchisa. Uummanni keenya bara qaanii akkamii keessa akka jiru bara gadhee akkamii keessa akka jirudha kan inni nutti mul'isu. Egaa kun biyya mootummaan jira jedhamu keessattidha bakka koomandi poostiitu jira jedhan keessattidha. Koomandi poostiin kun isaa yeroo uummanni bifa kanaan gubatu callisee ilaalu ta'ee jennaan maalidha hiikkaansaa waan jedhan gaaffiidha kan natti ta'u. Haalli aanaa sana keessa jiru ammallee immoo yaaddoo guddaa kan irraa mul'atu ta'udha jiraattonni kan isaanii himanii haalli mudate kan suukanneessaadha jedhu jiraataan har'uma waa hilli keenya dajanii guutamaa garasii dubbise. Namoonni hedduun mana waliin gubamuu isaaniidha ibsaa kan birmatanis irbaata rasaasaa ta'uu isaa rasaasaa waadamuu isaaniidha kan jiraattonni ibsanii balaa ibiddaatu ka'e se'ee birmate uummanni jedhu jiraataan lafa sana jiran balaa ibiddaatu ka'e mana cidhaa sanatti jedhee gaafa birmatu hunduu rasaasumaan waadama kan gara sanatti fiiguun namtiyyuu rasaasumaan waadamaatu ture sana kan mana keessatti gubateen cinatti haala kanaan kan du'e hedduu amma immoo madaa'ee ammallee mana wal'aansaatti kan ciisee jiraa fi du'a gidduu jirus hedduu ta'udha kan isaanii kaasanii. Haleellaa kana kan raawwate jiraattota maqaadhuma jiraattotaatiin hidhattoota naannicha buufatanii jiraatan ta'udha kan himame. Waan nama gaddisiisu humni hamma haleellaa raawwatu kun kana dura qaama mootummaadhaan ittiin shaneef irraattistu jedhame kan hidhachiifame adeemsa keessaa immoo humni kun wal ijaaraa wal gurmeessaa ittiin of tiksine jechuudhaan hidhannoo gurguddaa haga matireesii snaayiparii boombii maal bitatee qabatee socho'uutti gahuusaa to'annoodhaan ala bahuusaadha kan isaanii himanii kan durarra deddeebiidhaan aanichumatti uummata irratti yakka garaagaraa raawwataa turuus ibsaniiti jiru. Yeroo kana hundumaa raawwatamutti qaamni mootummaa jara kana gocha isaanii irra dhaabsisuudhaaf yaalii taasise akka hin jirredha kan himamu. Umni kun yaaddoo nageenya hawaasaa ta'uun osoo beekamu callisaan ilaalaa turanii jedhu. Egaa yeroo ammaatti wal ijaaree qabeenya jabaa horatee hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan achi bosona gibee yookaan gammoojjii gibee keessallee naannoo kibbaa keessas jira jedhanii kun aancha keessas jira jedhanii bal'inaan kan socho'u ta'uu lafa bal'aa qabataa jiraachuudha kan himame. Inuma ka'umsi waan kanaa humnoonni mootummaa humni kun bittaa lafaarratti weerara lafaarratti bobba'ee waan jiruuf lafti bitamuun gurguramu jennee tibbana dhaabsifnee tarkaanfii fudhataa turree jedhu bulchaan ganda sanaa kan OMN'dhaaf yaada kennanii kanarraa kan ka'edha haleellaa kana kan raawwate jennee shakkinaa yaada jedhudha kan isaan qabanii yaada jiraataa dhageenye kan bulchaa gandaa immoo itti aansinee dhageenye. Jimaata galgala ture halkan sa'aatii 4 fi walakkaa naannoo sanarraa ka'eeti uummata ijoollee dargaggoo of jiraattota naannoo sana jiran zargii cidha qabu ture
hidhaa qaban kana irratti karaan beekamneen humni hidhatee sochoosuni isa kaan balbalatti cufuudhaan boombii itti darbate. Hawaasni naannoo sana jiru immoo abiddatu ka'ee laata jedhee saba isaatti birmatee irraa dhaamsuudhaaf yeroo fiigu waan quban qabneef rasaasaan namoota meeqa waaddanii abidda keessa namoonni gubatan haala suukkanneessaa baay'ee ilma namaaf dhala namarraa hin eegamnetu raawwate. Yeroo ammaa kana immoo humni hidhate kan mootummaa qabatee jira. Naannoo sana jechaadha gandoota 4 amma ammaatti nageenyi jarreen hin jiru. Amma akkasittiin uummanni sochii hin qabu. Tatti keenya jala jecha. Ganda jiru gammachuu biiftuu jaalalaati. Halloo dinkiidha. Akkuma wal qabatee dirree godoo magaalli dirree godoo wal qabatee gara magaalli tokko jirti. Kanaan wal qabatanii haala yaaddessaa keessa jiraachaa amma humni mootummaallee qabatanii jiru. Humni sodaan inni qabu yoo jiraate humnoonni kun jiru. Humnoonni kun yoo akka tasaa uummanni gara kun waan hidhatee jiruu fi kan keenya uummanni kun immoo waan hidhatee miti. Yoo akka tasaa humni mootummaa kunillee guyyaadhuma muraasaaf ture kan ka'u ta'uu yaaddoo guddaa qaba jechaadha uummanni. Milishaan illee isaanii qaamni hidhate isaanii sababuma kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatudha waan ifa galaadha. Halkan nuti magaalaa keessa irraa xinnoo naannoo kiiloomeetira 3 wayii irra fagaanna. Erguma badiinsuun raawwatame achi sagalee dhageenyee dhokaas sagalee keenya dhageenyee baanee deemne birmanni ture. Naa deemnu yeruma warra gubatan malee nama biraa arguu hin dandeenye. Achumaan amma dandeenye isaan walitti qabuudhaaf yaallee deebinee immoo karaa bahaa kanaan tiisanii hojii wal qabatee akka jira waan ta'eef sammuu daangaa eegna jennee deebine achiin booda humni dhufee humna torbafaa ture jechuudha. Humna aanaa torbafaa ture. Sababni itti muudamuu danda'e maa'inni beennee yaabtiin dara sheekii keenyamtiin naa jennu naannoo warra amaaraa wajjin wal qabatee dhuunfattoonni jirti. Dhuunfattoota kanatu lafa gurguree lafa bitee qotaa jiru. Lafa bitanii qotaa jiran kan lafti hin gurguramus hin bitamus kan jedhu kana walii qabatee namoonni itti raman wayii jiru. Nama warra Oromoonni kan warra humna hin qabne kana ariifanii ka antooraatti irraa bitanii amma lafti fedha qabisaan deebisuudhaaf kan deemaa jiramu lafti isaanii adda akka ta'e ilaalameet lakkii fi turuu qabdu jedhanii gaangeessanii jiru. Amma isaattuu badii kana raawwatu jennee shakkinamti. Egaa namoota yookiin immoo garee finxaalessaa aleellaa kana raawwate keessa namni tokkollee to'atamee akka hin jirre jiraattonni lafa sanaa dubbataatii kan jiranii. Karaa biraatiin immoo bulchaan ganda kanaa armaan dura bittaa fi gurgurtaan lafa naannoo kanaa to'achuudhaaf warri finxaalessitooti kun sochii godhaa turan dhaabsisuu keenya hordofee tarkaanfii kana fudhatanii kan jecha jiru. Haa ta'uti garuu tarkaanfii warra kanaarraan eegalle baay'ee waggoota darban irra deddeebinullee gabaasa turre akka kalee dubbadde 2021 kaasee aanaa naannoo tana keessatti 2022 irra deddeebiin tarkaanfiin wal fakkaataan uummata nagaa irratti fudhatamaatti ture jira. Gabaasumarraa miidiyaaleen tokko tokko baasaa jiraniin yeroo tokko ganda aanaa kana keessa ganda Mattuu Sillaasee keessatti nama 16 boolla tokkotti awwaallee turre jedhan jiraattoti yeroo sana wayimen gabaasu keenya ni yaadadha. Manneen hedduunis gara mana 46 even mana 100 lakkaa'amudha kan aanaa naannoo magaalaa Silkaambaatti uummanni buqqa'ee kan uummanni irraa ajjeefamee fi irraa buqqa'e 2022 keessa gandoota akka Ali Abbuu Saree Hullee Geeta Karrayyuu ganda maqaadhaa Mattuu Sillaasee kan dabalate haleellaa walirraa hin cinne irra deddeebiin raawwatamaa ture. Akka bulchaan ganda kanaa jedhu waan bittaaf gurgurtaa lafaa dhaabsifnee fi kan jedhu amansiisaa miti jechuudha. Jarri kun lafa Oromiyaa maandhee godhataa jiru. Amma wanni tokko wanni beekamuu qabu warri kun lafa Oromiyaa maandhee godhatanii sochii siyaasaa, sochii riphee loltummaa yookiin immoo sochii shoorkeessummaa. Amma hojiin kun hojiin uummata nagaa fixu, hojii ISIS, hojii Al-Shabaab fa'aadha. Warri mootummaa lolu yoo mootummaa lolu barbaadan mootummaa loluudha. Uummati nagaa bifa kanaan sababa itti fixuuf hin jiru. Warra koozii haqaatiif qabsaa osoo hin taane hojii shororkeessummaa gareen Al-Shabaab ISIS fa'aa addunyaa gubbaatti dalagan horii gochaa Boko Haram fa'aa dalaganidha warri kun kan dalagaa jiran. Warri kun
bakkeewwan garaagaraatti lafa Oromiyaa seentarii gochuudhaan beezii godhachuudhaan sochii hidhannoo isayyuu ka ummata nagaarratti civilians irratti xiyyeeffate gaggeessaa jiru. Shawaa Lixaa amma argaa jirra tasuma bakka naannoo Amaaraatti waliin daangeessine lafti kun akkan kaleessa dubbadde kibba Itoophiyaa naannoo Guraagee godina Guraagee jedhamu wal daangeessa. Amma Jimmatti ce'anii gammoojjii Gibee keessa maandhee godhataa akka jiranidha akka jiraattonni himaa jiran. Naannoo gammoojjii Gibee kana keessa armaan duras namooti dhalootaan naannoo Amaaraarraa dhufan qubsuma hin qabu. Uummanni nagaa rakkoo qaba jechaan jiru. Haa ta'uti garuu naannoo godina biraattis akka maandheetti akka dawootti itti fayyadamanii beezii waraanaa godhachaa jiraachuu isaa waan akeekuun jira. Salaaletti waan argaa jirrudha. Aanaa Darraa keessatti, Horroo Guduruu keessatti hoggootaaf waan deemaa turedha. Wallagga Ba'aa keessatti leellaan isaan gaggeessaa turan ni beekamaa hanga wiirtuu leenjii qopheessanii namoota nagaa fi caasaa uummataa qabeenya uummataa irratti haleellaa gaggeessuu walirraa kutanii hin beekan. Shawaa Ba'aa keessatti waan deemaa jiru argaa turre. Sochii kana immoo mootummaan naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti deeggaraa ture jira baay'ee. Milishoota eenyummaa Amaaraa qaban hidhachiisaa ture jira. Gariin isaanii naannoo lamaanii waliin bobbaanaa jedhanii dubbachaa ture. Pireezidantiin duraanii kan naannoo sun akka jirutti ta'ee humna addaa kan dhalattoota saba Amaaraa Oromiyaa keessa jiran tiksu jedhanii amma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo fa'itti yaadanna kana dura caasaa nageenyaa saba Amaaraa jedhanii humni isaan ijaaranii bobbaasaa turan ni jira. Milishaa hidhachiisaa jiru jechuudha isaan kan finxaaleeyyii kana milishaa godhee kan hidhachiisaa bobbaasaa ture mootummaan. Ammas wanni ta'aa jiru naannoo keessattis wanni ta'e milishaan isaanuma kanadhaa jiru jiraattonni milishaan ganda amma haleellaan kun itti raawwatame. Isaanuma kanadha amma deebi'ee caalaatti wal ijaaree dhuunfaadhaanis hidhatee qabeenya isaaniitiin hidhatee ittiin uummata kana fixaa kan jiruuf. Humni naannoo kana socho'u ammoo naannoo gammoojjii Gibee socho'u kun ammoo kan har'a dhalate miti yookaan kan har'a mul'ate miti akkuma Abrahaamis kaase. Kana dura yeroo OMN biyya keessa jiru aanaalee gara Limmuu Kossaa fa'aa Jimma kallattii sanaan aanaalee jiran hedduu deemnee hojii garaagaraa hojjetaati kan ture. Humni shiftaa finxaaleeyyii Amaaraa gammoojjii kana keessa maandheeffatee jira. As keessa seenee uummanni qabeenya isaallee buna isaa corachuu hin dandeenye qabeenya isaa kunuunfachuu hin dandeenye. Humni kun bosonas akka barbaade mancaasa. Yakkoota garaagaraa raawwata mootummaan callisee ilaalaa jira jedhe. Achiin gara Jimmaatii wal daangeessaa naannoo Kibbaatti keessas ni jira humni kun caasaansaa gara Shawaattis immoo ol ba'ee aanaalee akka Noonnoo Daannoo maal jedhaman kana keessas buufatee kan jiru humni gidduu sanatti ijaaramee jiru waggoota kan lakkoofsisedha. Humna kana maaliif callisee ilaalaa jira qaamni mootummaa wanni jedhu gaaffiidha yoo sochii isaanii deeggaruurraan kan hafe. Deeggaraa ijaaraa gurmeessaa turan shanee qolattuu yookiin immoo shanee balleessina waliin taane jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa mataansaa akka yoon kaase caasaa addaa kan isaan qofarraa ijaarame garee finxaalessaa kana qofarraa ijaarame Horroo Guduruu dabalatee ragaalee dhiyeessaa turre quba inni qabdu daawwattoota keenya. Adeemsi kun tokkoffaa Oromiyaa maandhee shorkeessitoota godha. Maandhee shorkeessitoota. Ani gareen fi amma warri lixaa war on terrorism jedhanii irratti duulan Boko Haram al-Shabaab sadarkaa kanatti nama maatii jumlaadhaan namoota jilarra jiran namoota nagaa jumlaan akkasitti fixxee dhagahee hin beekan dhugaa dubbachuudhaaf. So gochaa shorkeessummaa hiriyaan qabne akkasii Oromiyaa keessatti akka raawwataniif haala mijeessa akka jiru tokko caasaa mootummaa. Amma gabaasa OMN dhimma kanarratti hojjete deemtanii koomentii olaaltan namni baay'een gara sanaa uummati konstituensiin isaa naannoo kan ta'e sirriitti naannoo kana beekuu fi ijoolleen achiillee ka jennee fudhachuu dandeenyu warra kana mootummaatu bobbaase kan jedhu koomentiin yaadi namoota baay'een. So adeemsi mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf filate keessumaa gara warra kana ijaaruudhaaf itti deeme uummata Oromoo gaaga'aa Oromiyaa immoo dirree shororkaa gochaatii jira. Kuni baay'ee nama yaachisaa boruufillee baay'ee nama yaachisa. Inni kan biraa immoo wanni baay'ee si gaddisiisu gara fuulduraatti fillee uummanni keenya sirriitti dhimmamuu qabu. Gareen kun osoo carraa argatee mootummaa ta'e yookiin immoo carraa hiree Itoophiyaa bulchuu osoo qabaate Oromoo waan jedhamu biyya sana keessaa haxaa'uudhaaf warra hidhatee mana baay'ee. Gabaasa BBC'n baase keessatti akka dubbanne jalqaba irratti nama afaan Oromoo dubbatu hunda fixaa turanii jedha. Kan jechuun diinummaan isaanii eenyummaa Oromoo faana malee mootummaa faana illee miti jechuudha. Yaa jaarsatti mammaakee
ha dhaleen du'e ha guddiselleen du'e jedha. Uummati Oromoo gam tokkollee akka abdiin qabne arguu jira onni irra dhuga dubbachuuf. Gareeni finxaalee Amaara tunini garee armaan dur mootummaanii waliin sirba ture mootummaa waliin waraan labsa turetti am deebisee mootummaa wal nyaate jennaani balleessa mootummaatillee Oromoo jeesuu jira jechuudha. Diini ala dhufe nu jees guddoo yuunu na jaayibtu. Oromoo keessa yoo deebin gabaasi xiin kalameessoo kanumaa wal qabata. Yakkooti Oromoonu afaanum tokko dubbacha dheedum tokko keessa walitti dhalachaa walitti hojjechaa jirtu waan seenaa keessa dhageennee hin beenu waan gochi milikfaan dalagaa turan jennee waggoottan 2-3 dur aasaa tur akka deebineen dubbanneef nu goosis garjabeeyyiin hedduun Oromoo keessa dhalachuu Oromoo irra dhalachuu nu agarsiis hedduutu dalagama jira kanumaa wal qabatee jumlaan gudeedu dabalatee yakkooti hedduun guji keessa raawwatamu dhaabbati mirga namoomaati falm kard jedhamu beeksisee jira yakki kun ammoo waan cufcaala nam gaddisiisa hamname akka cileetti gubatee daara tasunini garee ala dhufti garee dhattoota Amaara ta Oromummaa jibbi ta Oromoo jibbituun dalagame yakki ammoo guji keessa dalagam jedhan guji qofaa miti Oromiyaa bakka akka dalagam jedhan kunam tokko mootummaa Itoophiyaati lammeessoo waraan bilisummaa Oromooti raawwatamu jaarmiyaanii mirga namoomaa kunin kaasa gabaas qorannoo sagalee gujii matuture jedhuuni baaseeni dhaabbatii wirtuu dagaagin mirgaaf dimokiraasii yookaan Center for the Advancement of Right and Development jedhu sarbami muummeen qabne kibba Oromiyaa gujii lamaan keessatti dalagamu isan kaasa akka fakkeenyaa yakkooti amaamoon loltooti mootummaa akkasumas waraani bilisummaa Oromoo dalagan jedhee isaan kaasan kun ijjecha seeraal nam dhoksu addabaabaayii irratti nam rashanu hidha jumlaa hidha seeraan ala darara akka manneen gubu tasbutuun dhabamsiisu buqqisu gudeeddaa shamarranii dabalate yakkooti muummeen qabne kan hin jedhamne Oromiyaa keessatti waraan bilisummaa Oromoo akkuma kan loltoota Itoophiyaatiin dalagamu gabaasa kun mirkaneessa jira lol waggaa 5 darbeef waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa jidduu godhametti sabab kan dhalee rakkootan dhalee jedhee kaasa jira yeroo akkaatti gabaasa keessatti irra dubbachaa turre lolli waggaa 5f mootummaa loltoota waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf godha jiru loltoota waraan bilisummaa Oromoo ammoo mootummaa aangoo irra qawween kaasuuf godha jiran uummata qulqullichi meeqa akka nyaati yeroo akkaatti irra dubbachaa turre dubbiin tun nagaan furamuu baannaan namni agamak duu danda'u meeqa ganaa akka gati baasuu dandara dubbachaa turre dhalli gati baasuu irratti argama borillee wanni kun akkuma itti fuftutti jirti qorannoo afaan sadii maxxanfamti tunini gujiif gujii lixa irratti bal'inaan xiyyeeffattee hogganaanii kaard namii Mangistuu Asaffaa jedhamu jiddu galeessirra fagaachuun dheedi kun yoo akkam xiqqaa kiiloomeetira 400-500 ol magaal Finfinnee irra fagaachuu isaatii wal qabate yakkooti amaamoon ijjecha gudeedu buqqisuu dhiibbaan sarba mirga namoomaa hamaamoon maqaa dha'uuf namatti ulfaatan hedduun dalagamu wantooti kun akka hin gabaafamnee fi haal mijeessanii jiruu jedhu dhiibba sarbama hamaama Oromiyaa moggaa bitaa keessatti dalagam kana harka caalma miidhamtooti dubartoota ta'uu kaasa warri waraan bilisummaa Oromoo dubartoota baadiyyaa jiran irratti xiyyeeffachuu yakka gudeeduu fa dabalate akkasumas ijjeesuu dabalate yakkoota iddoo hojjechuun kaasa hammalee mootummaan magaala irratti xiyyeeffachuun waan wal fakkaataa dalagu kaasa akka fakkeenyaatti yakkoota waraanii bilisummaa Oromoo dalagan jedhee jaarmiyaanii mirga namoomaa kuni foomsa keessa dubartii heerumtu tokko 8 taanii gudeedu waan jira kaasa kan kadalagee jedhan waraan bilisummaa Oromooti agammaa waan ni waakkatin dhageenye yakkooti wal fakkaatoon maqaa waraan bilisummaa Oromootiin ibda deebiin dalagama turu nulleen irra dubbachaa turre intalti dubraa haadha duratti ijjeefamulleen kaasa kanallee katolchi loltoota waraan bilisummaa Oromoodhu dubrin fuudhin dubrgammee haadha dura gudeeduu fedhanii haati jidduu seenuu fennaan haadha rasaasaan dhaanii ijjeessanii waan jedhan kaasanii kuyyakki dalagam ka jedhan loltoota waraan bilisummaa Oromooti deebii warra gabaasichirra bulle laalla hammalee mootummaan intala barattu gan 18 namilaan argetti waan kana jaarmiyaa gargaarsa namoomaa kanatti hima intala barattu gan 18 ta waliin baran loltuun mootummaa federaala tokko qabee eegee adoon argu gudeedeen booda akkasiin inni manneen rasaasaan mataa keedha ijjeesse ture abbaan isii waan kan dhagee jennaan sosodaachisa ture abbaallee ordofanii ijjeessanii jedhan so yeroo tokko gaaf nu barattoota yuunivarsiitii turre Oromoo agar magzaata shilim gaaf fittillee biiballeessitii onuun jedhan tuffinu fakkaati turti duuriyyee maqaa Oromootiin barcuma qortamma gochisiin dalatti practically proof nu goote jirte jechuudha Itoophiyaa qaamoleen gargara bulchuu danda'anii bari ammoo Itoophiyaan salphatti
bar warri maqaa Oromootiin barcuma gubbachiisu bar aatii Oromoo wal kan fakkaatu ni jeefam bar maninam waliin gubatu bar adoonami waa biddee kaaninam qalam bar wagga muraasa keessatti namni miiliyoonaan qixaata arcay bar afaan tokko dubbachaa Oromoo jeesan bar afaan tokko dubbachaa dubartoota jimlaan 8-9 ta'anii gudeedan kee jira akka waligalaatti waraan bilisummaa Oromoo taadhii loltoota mootummaa biltsiginnaa Abiy Ahmad yookaan Biraanuu Juulaa Bobbaas taadhii warri lachuu yakka dalagaa jiraachuu gabaase kuni foomsaa jechuudha. Yakkoonni raawwatamanii jedhamanii as ga'e qorannoo kanaan ibsamanii hedduu nama gaddisiisu suukanneessuudhas eenyutu raawwatee waan jedhus guyyoon waan qorannoon kun jedhu wanti inni ibsanii jira. Adda durummaan humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'anidha kan gabaasni qorannoo kun ibsu yakkoonni adda durummaadhaan raawwataman jechaa seeraan alaa hidhaa jumlaa fi namoota nagaa humnaan hiraarsuu kan jedhudha. Egaa Oromoodhaan raawwatamanii waan jedhu kana bakka bu'aa Oromoo godheen fudhadhoon amma gara aangoorra jiru kana hedduunis akka sanatti yeroo ibsan mul'ata garuu miira sanaan fudhachuun inni rakkisa. Qaamni ani Oromoodha jedhu yookaan mootummaa Oromooti jedhu yookaan gareen biraa mootummaa Oromootiin jedhu ani akkamittiin uummata kanarratti akka suukanneessaa akkanaa osoo raawwatu akkamittiin mootummaa Oromoo ta'uudhaaf yookaan mootummaa Oromoodha jedhamuudhaaf danda'a akkamittiin bakka bu'aa Oromoo ta'eyyuu dhiyaachuu danda'a wanni jedhu gaaffiidha kan inni naaf ta'u kanaaf akka bakka bu'aa Oromootti illee fudhachuudhaaf kan hin dandeenye garee kana kanaaf jechi amma Oromoon biyyoon bulchuu sana insimadhuwanii garee bakka bu'aa Oromoodha waan hin yaanneef jechuudha garee kana gara yakkoota raawwatamaniitti waa'ee dhufne ilaallu qorannoo adeemsifame kanaan walumaa galatti dhiittaawwan mirga namoomaa 36 ta'an adda baasuudha ibsa gareen giddugala guddina mirgaa fi dimookiraasii yookaan kaardi jedhamuudhaan ibsame kuni bu'aa qorannoo dhaabbatichaa akka agarsiisutti godinaalee Gujii fi Gujii Lixaa keessatti buqqaatiin qabeenyi manca'uun saamichi beeyladootaa hidhaan jimlaa gudeeddii fi miidhaawwan saalaan wal qabatan ajjeechaan seeraan alaa nama ukkaamsuun reebichii fi dararaan xiinsammuu raawwatamee jira jechuudhaan kan inni eeru qorataan dhimma kana keessatti qooda fudhatee fi bu'aa qorannoo kana ibsaa ture Margaa Fiqaaduu namni jedhamu godinaalee lamaan keessatti wal dhabdeen wal qabatee hidhaan jimlaan geggeeffamaa turuu isaati kan inni miidiyaaleedhaaf ibsa Addis Istaandaardiin akka wabeeffannetti namoonni hedduun sababa yookaan adeemsa sirrii malee to'annoo jala ooluun haala hamaa keessatti dararamaa jiraachuudha ibsa. Baay'een isaanii waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hidhata qabdu jedhamuudhaan kan dararamaa jiran akka ta'e eera namni kuni. Gareen isaanii immoo caaseffamaa godina Boorana Bahaa jedhamu mormuudhaan warri to'annoo jala oolan illee jiraachuudha kan inni eeru namni kun yookaan qorataan kun. Akka qorataan kun jedhutti wal dhabdeen Oromiyaa keessattuu godina Gujii keessatti mudate mancaatii qabeenyaa bal'aas hordofsiiseeti kan inni jiru haleellawwan manneen jireenyaaf bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an irratti itti yaadamanii raawwataman lammiilee nagaa hedduu mana dhabsiisuun rakkoo guddaa keessa buusanii jiraachuudha kan inni ibse torbanootuma muraasa dura gabaasaati turre aanaa qarcaa jedhamu keessatti haleellaa manneen jiraattotaa irratti meeshaa waraanaa gurguddootiin raawwatameen daa'imman dubartoonni cicciramanii haala nama gaddisiisuun hedduun kan lubbuu dhaban hedduun kan madaa'anii jiran jiraachuu ni beekna. Gujii keessatti haleellawwan suukanneessoon akkasii irra deddeebiidhaan raawwatamaa turu nutis wanta nuti gabaasaa turredha. Ogeettiin dhimmoota koorniyaa imaammataa fi misoomaa Naardoos Cutaa jedhamtu kanumti Addis Istaandaard wabeeffate qorannoo kana keessatti kan qooda fudhatte yaada Addis Istaandaardiif laatte godinaalee Gujii fi Gujii Lixaa keessatti miidhaan saalaas baay'inaan hammaatee jiraachuudha kan isheen ibsitu. Naannolee wal dhabdeen miidhaman kanneen keessatti dubartootaaf shamarran gudeeddii dararaa fi salphina dabalatee miidhaawwan garaagaraa irra gahuun wal qabatee rakkoo xiinsammuuf saaxilamaa jiraachuudha ibsiti. Kana malees godinaalee lamaan keessatti namoonni humnaan achi buuteen isaanii dhabamsiifamu bal'inaan mul'achuu isaatiin uummanni yaaddoo guddaa keessa bu'ee jira waan jedhuudha kan eertu namoonni hedduun humnaan dhabamsiifamaniiru kunis maatii fi hawaasa irratti dhiphina guddaa uumeeti jira yookaan hordofsiiseeti jira jechuudhaan haala garas jiru eerti. Egaa yakki Gujii fi Gujii Lixaa keessatti raawwatame yakka waggoota 6 guutuudhaaf walitti aansee raawwatamaa turedha jechuudhaaf hin dandeenye sababni isaas jalqabumaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo fi humni gareen aangoorra jiru kun gara wal waraansaatti seenan iddoowwan jalqaba rakkoo
kun itti mul'achuu eegale keessa Gujii fi lixa Oromiyaa adda durummaadhaan kan eeraman waan ta'eef ergasiis immoo haleellawwan suukanneessoodha jedhaman gochoonni hammeenyummaan isaanii daangaa darbe hedduun kan isaan raawwatamaa turan godinaalee kana keessatti ta'uudhaan wal qabate bu'aan qorannoo kana hundumaan isaa waa hundayyuu waa marayyuu mul'iseera jechuudhaaf iyyuu na rakkisa haaluma godinaalee kana keessatti mul'atan iyyuu haga raawwatame mul'iseera jechuudhaaf na rakkisa garuu hagumte ibsame kun mataan isaa iyyuu uummanni keenya dararaa ulfaataa akkamii keessa akka inni jiru gareelee wal waraansa keessa jiran gidduutti danqama akkamii keessa akka inni jirudha kan inni mirkaneessu. Akkuma tuukaasti 2020 keessa gabaasa Amnesty International beyond law enforcement ka jedhu ka hojjetame naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti ni yaadata namni Ministeerri Muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanii waggaa tokkoo fi yeroo gabaabduu keessatti jechuudha maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuutiin gudeeddiin dubartootaa fi haawwan irratti raawwatame extrajudicial killing namoota murtii malee ajjeesuun bakkitti eegalee tokko sochii waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisee kibba Oromiyaatii fi Wallaggaa yookiin lixa Oromiyaa bakka hedduutti jechuudha. So lafti Gujii kun waggoota 5 bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti lafa azaaba yookiin maal jedha azaaba lafarraa lafa hell akka gabaasuma kaardi kana keessatti argine tokkoffaa fageenya giddugaleessa irraa qabuun lafti kun xiyyeeffannaan arganne. In fact fageenya irraa jennee fudhatu nanni giddugaleessa Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti hammeenyi meeqa osoo raawwatamu nagaam dhugaa dubbachuudha. Kun immoo ukkaamsaa mootummaan kun gaggeessu wajjin kan wal qabatu ta'a. Inni lammaffaa immoo sadarkaa hammeenya isaanii yoo laaltu uummanni kun fakkeenyaaf dubra gammee gudeeduu jechuun hawaasa kana keessatti hagam akka saalfii ta'e hagam akka uummanni dubra akka safeeffatu hin beeka uummati Oromoodha. Dubri safuu qabdi, haawwan safuu qabdi, daa'imman safuu qabdi. Waraanni Itoophiyaadha karaa qaanfachiisaa, karaa saalfachiisaa seenaa keessatti dhageenyee hin beekneen warri kun Itoophiyaa keessatti dhalatanii Itoophiyaan biyya safuu qabdu biyya maalii uummati Oromoo uummata safuu qabu jennee ibsinu warrumti uummata kana keessaa bahe bifa kanaan warra isa dhale obbolaasaa daa'imman xixiqqoo gudeedaa akka immoo hin himanne doorsisanii carraa kanaan namooti hammeenya isaan irratti raawwatame illee akkan dubbanne godhee jira karaa kanaan tokko yakki kun akka dhokatu godhee jira jedhee yaada ani cabiinsa guddaadha jedhee yaada dubartooti sadarkaa kanatti miidhamuun uummata Oromoo keessatti baay'ee cabiinsa guddaadha gara fuulduraattis godaannisa guddaa ta'ee himama garuu ani reddeemi wanni jechuu barbaadu mootummaan kun osoo jiraachuu baate Itoophiyaa keessa osoo mootummaan jiraachuu baate hammeenyi kana olii hin ta'aayin jedhee yaada beektaa aan osoo mootummaan jiraachuu baate wayya faanatti fakkaate yeroo tokko baay'ee uummanni wal safeeffata qaamni isa ajjeesu hin jiru bara amma mootummaatu nama ajjeesa jira mootummaan kun on jiraanne uummanni nagaan olee waan galu natti fakkaata dhuga dubbachuuf sadarkaa kanatti uummanni walitti jabaate jedhee hiyyaadu waan dhuga yaa amma gabaasa kan keessatti wanni tokko khayal saraaneni nuun cufti ijoolluma dhiyeedu Oromiyaa keessa dhuftu waan taatee fi rakkoo naannoo sun jirtu hin dhageenna hin beenna dubartooti hedduun fokusii warra dubri irratti waan ta'eef dubartooti hedduun rakkoo isaan irra dhaqqabe tokkoffaa gaafa waan kan himatan taate taarget godhamanii waan ijjeefamaniif lammeessoo ceeranii gad baanii dubbachuu waan hin dandeenyeef jimlaan nam 7-8 gudeedamanii callisuu jedhe nu amma waan gabaasichi jedhu himuu jira gabaas kan keessatti ragaan jiru kayak kan hojjat loltoota mootummaa waraan bilisummaa Oromoo jedhanii jiran waraani bilisummaa Oromoo keessa hin jiran yeroo akka waraani bilisummaa Oromoo yakkoota akkana kan yoo mormatin argina mootummaan little care waan akkana kana abbaan fed jedhe Amerikaan jette koomishinii mirga namooma adila addunyaa jedhe eenyuun jedhe dhimmirran qabe because የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ቶክ ፈካታ ገንጫላ መቃን ከየ ገንጫላ ገራም በዳ ዋንጅዳ ፈካት ኦሙ ድምራን ቀበን ወራኒ ብልሱም ኦሮሞ ዋን ከነራት ኢብስ ኩና ገበያጋም ጉያጋ ዱሪ ዋና ከና ከንድና ያጎደር ግና ሚሰድና ያጎድ ይነርግን አምራጋ ጅሩን ወዴፈኑ አርማንዱራ ለበባጅርቱ መቃ ወራን ብልሱም ኦሮሞቲ ወሪናም ጉዴት ኩን ኤነክታይ ወራኒ ኩን ኢብስ ኸል ረተክ በላለ ፈቱ ቀባ አማናኒን ቶክ ኸለሜሶ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ከና ዮ አኩም ቀርቶል ቸመለ ትፉፉ ፈሮር ፈቴ
callisuu mirga qabu mootummaalleen gad ba'ee waan kana at least akka ittiin fufne yoo godhan barbaachisa ebel deeggarti maqaa jedhuun man nama gubbuun saamuun dararuun ijjeesuun horii nama guurre torbaanum darbu gabaasa ture Gujii keessatti wanni deema jiram namni harki caalmaan loon hin qabu loon wayii isaan arganii loon gagabbo taate raayyaan ittis biyya loon shanii hidhee uffatee kaampii galfatee nyaataa jechuudha ati raayyatti biyyi saama raayyattis biyya ta'uu hin dandeettu jechuudha gartee intal dubra qawwee mataa qabdee sodaachisa gudeeddee jeefte abbasii haaloo baatee dhufte faan dhoofte jeefte ani loltu federaala loltu mootummaa jechuun mootummaan keeqilee kaseenu mootummaa mitaati shifta wambadee lubbu balleessitu jennee siibsuu dandeen. 2018 irra kaasee kibbi Oromiyaa kun agdi qaymame dhuga dubbachuuf akkuma lixa Oromiyaa bakku kaanfamee rakkoo duqee dabre keessa tokko hundi caalaa waan nam gaddisiisa jedha gabaasa kun garduma gubbaatti godin booran baa Gujii lixa keessa namoota walakka miiliyoonaa dhiyaatan buqqa'uulleen kaasa namooti buqqaan sun agamma harcaanii jiraatu jechuudha. Namoota buqqaanii soda nageenya irra badanfama maal godhanii maal argaa jirra communicationii naannolee gubbaatti namoota beelti fixee hagariin fira fiixaan gargar bittinooftee kaan uura galee uurkee kuun warqi qotata galaan maanii badee gargala gamiin dhufa yoo bokkaan roobee diqqoo laftee goomtedhaan inni deebi kaanii miseensi shanee beloodhaan lukkuu 12 hokkaan 5 moolee lukkuu cuucii 20 waliin galeedhaan irree waliin footoo maxxansan. Anin reefu jecheedhe yooleen bisaan destaan nagor jedhe waan taateefi amma ka Oromoo himatta gocha kana dalagaa anin biyyallee maquma Oromootiin iyyuu biyyiti yaamamtuun na saalfachis baadhaan illeen Oromoo borganam seenaa akkamitti nu himama nu warra akkana kama waliin maqaan kee yaamama ilmaan teembar maqa Oromoo himatti garjabeeyyi wambada shifta sadarkaa kana dalagdu waliin akkamiin ilma Oromoo inni yaamamnaan na yaachisani dhuga dubbachuuf ammeen isaan dalagaa jiranii Oromoon akka finxaalistoota Amaaraa kanallee target akka ta'u kan godhaa jiru wayi amma maqaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa jedhuun egaa diinummaa mootummaa federaalaa fi garee naannoo Amaaraa keessa sochootu gidduutti dhalateen uummanni Oromoo bakka baay'eetti maqaan garaagaraa kennamee fi sadarkaa amma mana wajjin gubachuutti jumlaadhaan kan dhaqqabaa jiru idaa warri kun kuusanii ni bara maqaa Oromoo warri himatanii biyya bulchaa jiran kun hammeenyi isaan kuusan tokko Oromoodhaaf hafaa jira baay'ee Oromoo kan itti kasaaraa jiru waan isaan Oromoo ta'aniif baay'ee waan inaalamne tokko maqaa Oromootiin waan aangootti dhufan ani osoo jarri kun yaada armaan dura Oromoon biyya bulchuu danda'u jedhanii ittiin nutti qoosan sana osoo disprove godhanii jiraatanii natti tola biyya nagaa godhanii araara buusanii they prove bar mootummaa Oromoo jechuu fi jecha kan keessa hin deeminu mootummaa Oromoo hajechuu jiru haadiree mootummaati afaan Oromoo dubbattinu mootummaa Oromooti biyya ila ki baay'ee osoo Oromoo fafee aangoo murteessaan warruma maqaa Oromoo himatu harka jira ministeera muummee kantiibaa magaalaa pireezidantii naannichaa ayyara ilii ila dhaabbilee guguddoo federaalaa jedhaman Itoophiyaa keessatti bakki qulfii murteessa maquma Oromootiin qabatanii bar isaani koozii Oromootiif warra gatii kaffaluu miti malee Oromummaa isaanii raamuu dandeessu bar mootummaa Oromooti kan jedhu kana namatu ittiin jedha yookaan alagaatu ittiin jedha malee isaan yeroo ofiin jedhanis hin argine gochaanis yeroo mirkaneessan hin argine gochi isaanii mootummaa Oromoo ta'uusirra diina Oromoo ta'uu isaaniidha kan inni mul'ise kutaa Oromiyaa hundumaa keessatti yakki ganamaa galgala dubbannu kun alagaa Orma hidhachiisanii gochi isaan raawwachiisan kun yoo diina Oromoo isaan jechisiise malee mootummaa Oromoo isaan jechisiisuudhaaf hin danda'u. Isaanis nuti mootummaa Oromooti jedhee mootummaan kun yeroo inni of ibsu hin argine. Garuu yeroo qaamni biraa Oromummaa mangist kan jedhu hin argina. Oromoon mootummaa keenya jedhee ganama galgala deebbiiree buufis jiraachuudhaaf ni danda'a. Jechaanis gochaanis garuu yeroo Oromoo ofiin jedhanis yeroo Oromoo ta'anis an argee hin beeku. Kanaaf Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yaada jedhu justificationii ta'uudhaaf hin danda'an jarri kuni jedhee kan inni mormaati jiru. Egaa yakki Gujii keessatti raawwatame kun Gujiif Gujii lixaa keessatti raawwatame kun haga xiqqoodha kan qorannooleen yerootti ba'anii mul'ataa jiran kun mul'isaa jiran malee yakki godinaaleedhuma kana lamaan qofa keessatti mul'ate osoo sirnaan galmaa'ee sirnaan qoratamee ifa ba'eera ta'e kan caalaatti gochiisuu kanneessaa hedduun akka raawwatame
ibsuun ni danda'ama. Maal miseensi raayyaatti sabiyyaa ciibsee nama qalu bar achuma Gujii keessatti taateen sun kan ta'e dargaggoonni Oromoo manneen hidhaa keessaa yaafamanii manneen hidhaa kun amma Gujii keessattidha. Miseensa raayyaatti sabiyyaadha kan dhaabbatee haala kanaan gocha kana raawwataa jiru. Gochisuu kanneessaan kana caalee jira. Dargaggoonni mana hidhaa magaalaa Nagelleetii baafamanii haala suukanneessaatiin ajjeefaman sun akkamittiin dagatamu torbanoo muraasa kana hammateera gabaasni kun waan jedhu iyyuu ani shakkiidha kana ni qabu yakki Gujii keessatti raawwatame Gujii lamaan keessatti raawwatame daangaa kan hin qabnedha jedhee ibsuudhaaf nan danda'a. Dubbii keenya irratti sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf irra caalaa I think warri kaardi ka xiyyeeffatan sexual abuse by the way gudeeddii hawwanii fi dubartoota irratti raawwatamutu akka malee hammaate. Gang rape jira amma gudeeddii gurmuudhaan dubartoota gudeeduu daa'immanii fi hawwan gareen hidhate hunduu jedhaa jira amma inni baramma gabaasa kana keessatti wanni hedduu nama suukkanneessaa Gujii keessaa dhaga'an sadarkaa kanatti dubartooti gudeedamuu isaanii baay'ee suukkanneessaadha. Yoo dhimma kana keessaa ba'uun nu barbaachise gara gabaasaa waajjira Koomishinii Mirgoota Namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dabarraa. Itoophiyaa keessatti bara 2023 keessa qofa lammiileen 1351 lammiileen nagaa ajjeefamuu isaanii waajjirri Koomishinii Mirgoota Namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ibseeti jira. Hammeenyi yookiin immoo sarara mirga namummaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa olaanaan dabalaa jiraachuus ibseeti jira. Keessumaa bara 2023 kana keessa sarba mirga namummaa kabara darbeerra bara 2022 jechuu isaati parsantii 56 dachaa oliin akka caalee jirudha kan himaa jiru. Hammeenya raawwatamaa ture kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin naannolee, waraanni Eritiriyaa, qaamoleen hidhatanii mootummaa lolan qaamoleen eenyummaa isaanii hin beekamne kan hidhannoodhaan socho'an illee yakka raawwachuu ibseeti jira. Yakka kana keessa yakka bara 2023 keessa yookiin sarba namummaa 2023 keessa raawwataman keessa harki 70 hidhattoota mootummaatiin raawwatame jedha. Lakkoofsa nama dhumeetiinis 7,100 kan ta'u 1,351 keessa waraana mootummaatiin akka raawwatamedha kan ibsu. Haleellaa diroonii dabalatee namoonni bakka baay'eetti dhumanii gara caalaa immoo naannoo Amaaraatti sarba mirga namummaa yookiin dhumaatiin guddaan raawwatee jedha koomishiniin kun jechuudha. Waajjirri olaanaan koomishinii mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kunini warra dursa Itoophiyaa keessa yakki namummaa raawwatamuuf oomishee keessa tokko. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa waggaa 5 darban waggaa 6 darban intarneetti Google the wise man namni waan cufa addunyaa irra itti verify itti laallatan Google yoo Google seente maqaan Itoophiyaa kajal qabittiin ka'u dhibba sarba mirga namummaatiif waraana. Dhibba sarba mirga namummaa kana jaarmiyaalee mirga namummaatiif falman qaamolee walaba miidiyaaleen biyyoota addunyaa kan gabaasan hin jirtu. Warra dursa ammoo yakkamii mirgaa dalagamu ifoomsa keessa Amnesty International Human Rights Watch taansee koomishinii mirga namummaa kana warri kun ifoomsa hordofeeti gareen qorattoota mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundoofta hojii seentee gareen qorattoota sullee oduu odeessuu malee beessa nyaachuu malee uummata biyyatti rakkoorra bararuu hin dandeenye fedhuma Ameerikaatiif warri lixafaan bittinnoofte turte. Yakki gaafasii fal barbaadaa jedhanii rekomandi godhanii bara 2022 booda eegi waliigalteen Pretoria mallattoofteen booda daangalan sun amma Itoophiyaa keessatti parsanta 60 yakki dhibba sarba mirga namummaa dabalee jira jedhan. Parsanta 60 dhibba sarba mirga namummaa Itoophiyaa keessatti dabaltee jirti jechuudha. Kan jechuuni waggaa 6 darbu achiin dur ture. Wayyaaneen nama hedduu dhoosfitee ukkaamsitee ijjeeftee jenna raasaa ture. Gabaas akka gabaas kanaatti Itoophiyaa keessatti dhiibbaan sarba mirgaa parsantii meeqaan dabale? Parsantii 60 dabalee jedha gabaasi kunin. Is bar 2022 wal bir qabnoo haamnu is bar 2022 bari 2022 sun bar waliigalteen Pretooriyaatti mallattoofte. Waliigalteen Pretooriyaa sun gaaf mallatteessite addunyaa maal jette? Sarba mirgaa kun ka qoratamuuti warri balleessa hojjetu mariin biyyoolessaa ka godhamtuuti suru transitional justice akka yeroo coomsa gulaan gartee itti gaafatame ka mirkanaa'utii jedhan addaan baan. Yakki sarba mirga namummaa khabar amma jiru kun khabar eegi waliigalteen mallattoofteen booda parsanta 55.9 dabalu kaasa. So Itoophiyaan lakkuma bultee kaatuun nam nyaachuu jirti jechuudha. Uummata nyaachuu jirti jechuudha. Sarba mirgaa maqaa ajaa addunyaan ittiin beeksisuun biyyittii tortoruu jirti jechuudha. Kana deemuu jira akka waliigalaatti yakki kun
qaamolee mootummaa akkasumas nan government war mootummaan taniin dalagamuun kaasa harki dhibba keessa garuu harki 70 yakkamaa mootummaa jedhu harki dhibba keessa harki 70 yakkamaa mootummaa jechuun wal namin gaafachiisu 25 loltoota shaabiyaa parsantaan 5 warqaanii jechuu dandeenya so am qooduu fi dandeenya gabaasi kun gabaas waajir olaanaa koomishinii mirga namooma kadhaabbata mootummoota gamtoomaniiti xiyyeeffannoon gabaas kana naannoo Tigraay caalaa Oromiyaa fi Amaar gubbaatti jechuudha so yakki biyya Itoophiyaa keessa godhama jiru naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessa godhama jiru kareef argaa jiru kadublu gudeedu mangubu guji ta'ii noonnoo ta'ii shawa ta'ii wallagga ta'ii bakka kamittuu yakki dalagamuu jiru parsantaan 95 sun keessa 70 loltoota mootummaatiin dalagamaa jira jedha gabaasi kunin akka fakkeenya reef Abrahaam kaasee jira taate waan sarban mirgaa 594 godhamte keessa nama gamitti dhumateedha 500 namooti 8,253 taate waan meeqa 594 irra miidhamanii jiran namoota 8,253 kan keessa namooti 1,100 jajjeefamanii jiruudha harki 34 dubartoota sigala gabaas reefuutii wal bir qabdanii yaadatti kennuu dandeettanii xiinxaluu dandeettan so akka walii galaatti yakki Itoophiyaa keessatti yakki Itoophiyaa waggaa jaandar parsanta 60 dabale sigala miti waggoota lamaan dar parsanta 50 khabar darbeerra barkum 2022 reegi walii galtee Pretoria boo parsanta 55.9 garaagarummaa agarsiisa yakki kun parsanta 100 keessa 70 mootummaa Itoophiyaatiin 25 loltoota shaabiyaatiin mootummaa yakka kanaaf jalqabeen itti gaafatama godhu waraan bilisummaa Oromoo lammeessoo garee faannoo akka gabaasi koomishinii olaanaa mirga namooma jedhutti faannoof mootummaan waraana bilisummaa Oromoo yakka kan keessa parsanta meeqa qabu jechuudha 5 jechuudha gabaasi ol afkeen kan fakkaatu. Gabaasni kun bal'aa dhimmoota hedduudha kan inni tuttuqu akkuma jalqaba irrattis jedhame tibbana waa'een sarba mirga namummaa Itoophiyaa xiyyeeffannoo qaamolee garaagaraa waan harkisaa jirudha kan inni fakkaatu. Kanaaf ammoo tokko waajjirri kun haala bara 2023 keessa gama sarba mirga namummaatiin Itoophiyaatti mudate waan haga galmeessa hin jedha malee waan Itoophiyaa keessatti ta'e mul'ise jechuudhaaf hin danda'u. Sababni isaas maal jedha naannoo Oromiyaatti sababa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuun ajjeechaan namoota 366 irratti raawwatameera jedha. Namoota 366 qofaadha 2023 keessa Oromiyaa keessatti kan ajjeefamanii yoo jenne sana tun qorannoo biraas kan barbaadudha sana seenaatiifis hin dhiifna kanaa oliidha garuu yakkee raawwatame ajjeecha namootumti mana hidhaatii baafamanii rasha naman qofti meeqa ta'uu kan manni irratti gubame dirooniidhaan waldaa keessatti maal keessatti barbadaa'an meeqatu jiru haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaatiin raawwatamuun haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii bobbaasuutiin raawwatamuun uummata meeqatu dhumee waan jedhu fudhannee ilaalle lakkoofsi kun baay'ee gadi bu'aa ta'eeti kan inni natti mul'atu. Egaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yakkoonni kunneen hammaataa dhufuu isaanii ni eera haalli Tigraay haga tokko fooyya'uu isaa ni ibsa. Waraanni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa diroonii illee fayyadamuudhaan haala yaaddessaa ta'een sarbama mirga namummaa jabaa raawwataa jiraachuu gabaasni kun wanti inni eeru ni jira. Bara 2023 jechuunis hagayya 2023 haga sadaasa 2023 sun 2023 guutuuyyuu miti jechuudha. Ji'oota kana qofa gidduutti hagayyaa haga sadaasaatti ji'oota jiran qofa gidduutti haleellawwan diroonii 23 gaggeeffamanii jiru Itoophiyaa keessatti jira. Haleellawwan kanaan immoo namoonni 248 ta'an ajjeefamu 55 irra miidhaan garaagaraa miidhaan qaamaa dhaqqabuudha kan inni ibsu. Kana keessaas gariin Oromiyaa keessatti gariin naannoo Amaaraa keessatti akka ta'e ni beekama. Egaa yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran waliigala keessaa parsantii 70 kan qooddatu humnoota mootummaa yookaan waraana mootummaa milishaa jennu raayyaa ittisa biyyaa jennu poolisii naannolee jennu isaan kanadha kan yakka kana raawwatan haleellaa diroonii dabalate. Waraanni Eertiraa ni jira. Yakki garee milishaa faannootiin raawwatames hedduu ta'uudha ni eera. Gabaasni kun hidhattoota wal waraansa keessatti qooda fudhataa jiran biroo fi qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamne illee yakkoonni raawwataman jiraachuudha ni eera. Akka furmaataatti wantooti gabaasni kun yookaan waajjirri kun eere ni jira.
rakkoo tasgabbinaan nulee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mul'atu hatattamaan furuun dhimma murteessaa ta'uudhaan eera. Mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalamuun gaarii ta'us fashaluunsaa yaaddessaadha waan jedhudha kan inni qabu. Fashalaa'uu marichaa hordofee leellaan Oromiyaa keessatti mudatu dabaluullee gabaasni kun wanti inni eeranii jira. Hundumtiyyuu gara mariitti akka dhufu yookaan adeemsa mariitti rakkoo furuu itti jiramu yookaan darbee mul'atu kana jajjabeessuutu barbaachisaa yaada jedhudha waajjirichi kan inni akka ibsaatti eeree hawaasni addunyaallee kan akka jajjabeessuudha waamicha kan inni godhe dubbi himtuu waajjirichaa yaada isaanii dhiyeessan jira. Elizabeth Russell gabaabinaan sagalee jira isa daawwannee gara goola guutte. In 2023, at least 1,351 civilians were killed in Ethiopia in attacks reportedly carried out by government forces, Eritrean troops, anti-government militias and some unknown actors. And of the civilians killed, 740 of these were in Amhara. The use of unmanned aerial vehicles by government forces resulted in 248 civilian deaths between the 4th of August and the 31st of December 2023 and destroyed vital infrastructure, including schools and hospitals, raising concerns about the extent of compliance of these strikes with international law. Overall, the update records 594 incidents of human rights violations and abuses affecting 8,253 victims. Now that's a 56% increase compared with 2022. According to the update, state actors were reportedly responsible for some 70% of the violations, while non-state actors accounted for some 22%. Fano insurgents and their allies killed at least 52 civilians in Amhara and destroyed civilian property, attacked medical personnel and destroyed ambulances in violence targeted at government personnel. The update also details an attack on the 29th of January 2024 in which at least 89 civilians were killed, reportedly by government troops, in Merawi town near Bahir Dar, the regional capital of Amhara. Elizabeth Russell dubbiimtuu waajjira Komishinii Olaanaa Mirgoota Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waanuma mirra dubbanne kana gabaabinaan dubbatanii egaa sarbamni mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru bakka baay'eetti ajandaa ta'ee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa falman irra deddeebiin ajandaa godhaa jiru. Hawaasni idil addunyaa ajandaa godhaa jira. Miidiyaaleen Itoophiyaa fi miidiyaaleen garaagaraa kan addunyaas kanuma gabaasaa jiru. Really imagine Ethiopia amma yakka ta'ee jira. Ethiopia qorra kan mootummaan gabaasa. Miidiyaaleen dhimma Itoophiyaa gabaasan jechuudha. So maqaa Itoophiyaa yakka wajjin baay'ee associate ta'aa dhufee jira amma mootummaan sunis mootummaa yakkamaa ta'aa jira. Garuu makaraan biyya sanaa baay'ee dheeraa akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Tokkoffaa amma gabaasa Komishinii Mirga Namoomaa kana keessa yoo ilaaltu qaamoleen hidhatanii mootummaa lolan jiru, mootummaan jira, gareen shaabiyaa jira, qaamoleen eenyummaa isaanii hin beekamne illee jira jedha. Kan jechuun Itoophiyaa keessatti warri qawwee baatee deemu aktaroonni qawwee baatanii lolaa jiran heddummataa jiran. Warri amma eenyummaan isaanii hin beekamne kan sarba mirga namoomaa irratti bobba'an kun maa inni fedhii isaanii yoo jettu fedhii hedduutu jira as keessatti. Rakkumti dhibee siyaasaa Itoophiyaa iyyuu tokko kana natti fakkaata. Fedhiin garaagaraa baay'achuu. Itoophiyaa keessatti qaamni hidhatee lolu dabalaati kan jiru amma biyyattiin sadarkaa olaanaadhaan bakkee hunduma keessaa humni qawweedhaan fedhii siyaasaa tarkaanfachi. Fedhii dinagdee dabalatee baay'ee. Saamicha irratti warra bobba'antu jira wal ijaare. Oromiyaa keessatti amma maqaa waraana bilisummaa Oromootiin saamichi gaggeeffamaa kan jiru gareen eenyummaa isaa hin beekamne ka waraana bilisummaa Oromoo himataa jiru ka durba gudeedu kan nama ukkaamse maallaqa gaafatu garee eenyummaan isaa hin beekamne kana keessatti ramadamuu danda'a. Warri akkasii baay'achuun biyyattiin gara fuulduraatti makaraansi akka dheeratu waan godhaa jiru natti fakkaata. Humnaan fedhii ofii tarkaanfachiisuun kunis dabalaati kan jiru. Gama mootummaatiinis gama warra hidhatee mootummaa loluu jiru humnaan fedhii ofii tarkaanfachiisuun makaraa biyya sanaa dheeressaati jira. Dhimma kana wajjin wal qabsiisee senaatarri Tazonda Barraa ibsuma dubbiimtuuni dhaabbaticha dubbata kana taanse Komishinii Olaanaa Mirga Namoomaa UN Komishinar ka ta'e Volker Turk sababii rakkoo Itoophiyaa keessatti namni baduun jiru waraan waan taateef
waraan biyyatti keessa godhamuu jira kamiyyuu dhaaba karaa nagaatiin mari'adha falbuusaa waan jedha kaasee jira bakki akka itti dalagam jedhan deddeebiin kaasan keessa Tigraayitti haalli gooma jiraachuu kaasanii Oromiyaaf Amaar keessatti am labsii yeroo muddamata mootummaan joottan hedduuf labsuun xumuramu hordofee warri labsii tanaan wal qabatee hidhama akka gad lakkifam gaafatee jira. Sadeessoo irratti mootummaan rakkoo hordhisu warra rakkoo dalagseeraan gaafachuu jedhee kaase. Gabaasii kun wal dhayaarsi kun harmatti yeroo tokko addunyaan tunini hojii isaanii waan taateef gabaasa hojjetti malee onni irratti Itoophiyaa keessatti akka naga buusuuf warri kun akka fedhii hin qabne nan mul'ata. Yakki Itoophiyaa keessatti dalagama jira keessa harki 70 mootummaa Itoophiyaatiin godhama. Xuyyoorota marsiddami way darbatanii nama gana obbaasanii yakkama ta'u mootummaa himaa yakka qorachaa haqa baasaa jedhanii osaan dubbatan seensinaan kennu addunyaan akkan waliin dhooftu taate war waliin dhawlee fi harabantee ilmaan namaa dhumatanii faal mijeessite jirti. Isuma khatammaan tan dubbatti sun dhufa seneetar Ameerikaa dhimma koomitee miseensa koomitee dhimma alaarratti hojjetu James Rich waan kan irra deebii kennee jira. Warra maafarmaan dur nan fixe yookaan yakki dalag seera dhiyeessu qondaaltota Itoophiyaa dabalatee qaamolee gargararraa mootummaan pirezidaanti Baayiden qoqqobbii kaa'uu qabaa yaamicha dhiyeessee jira. Yaada rekomendeeshinii dhumirratti waajirri olaanaan koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan irra guddaan dhaabbatichaa Volgar Harkiken caalaa yaada nam kanaatti dhuga qabaa jedhee amana yaayyuu fixadha. Callisni ni mul'ata haala Itoophiyaa kan irratti yaada jedhus bifa qeeqaatiin kaasaniitti jiru namni kun keessumaa gama bulchiinsa Joo Baayiden Ameerikaatiin darbee hawaasni addunyaallee reaakti gochaa kan jiru yookaan yakkooti suukanneessuun hamoodha jedhaman hedduun Itoophiyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufuunsa yeroo ibsamaa jiru kanatti tarkaanfii waan kana dhaabsisuudhaaf fudhatan akka hin jiru hundumtuu gabaasa dhiyeessuu yoo ta'e kan hafe yakkoota raawwatamaa jiran kanatti xumura gochuudhaaf tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatame akka hin jirredha kan arginu. Callisni kun fudhatama hin qabu waan jedhudha namni kun seenaatarri Ameerikaa kun James Rich kan isaanii ibsani. Egaa dura taa'aadha namni kun koree dhimma alaatii fi qondaalota mootummaa Itoophiyaa olaanoo fi warra immoo wal waraansa Itoophiyaa hammeessaa jiran jechuunis wal waraansa keessatti qooda fudhataa jiran irratti qoqqobbiin kaa'amuudha qabaadha yaadni isaanii osoo kun ta'e dhugaadhumatti haga tokko rakkoon Itoophiyaa yookaan gama kanaan jiru haga tokko furmaata argachuudhaaf ni danda'ama. Yakkamaan osoo yakka raawwateef yoo xiqqaate qoqqobbii dhumtillee irratti gatame yookaan seeratti dhihaate akka gaafatamni jiraatu ta'eeti sarbamni kun sadarkaa kanatti itti ufa jedheeti hin yaadu. Egaa bulchiinsi Joo Baayiden yaada koreen dhimma alaa Ameerikaa kun dhiheesse bu'uura godhachuudhaan gara tarkaanfiitti ni ce'umoo callisa isaaniidhaan itti fufuu wanni jedhu fuulduraaf kan ilaallu ta'a. Yaa mootummaan Ameerikaadha dhiibbaa baay'ee godhee jira. Mootummaan Joo Baayiden akka aangootti dhufeen executive order ka jedhamu seera baasee ture yaadatu. Yaa waraana Tigraay hordofee. Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti mul'ataa jiru irratti baay'ee yeroo isaan reaakti godhan. Garuu waan amma tarkaanfii armaan dura fudhatan ofirra deebisaan jiran. Fakkeenyaaf executive order dabalatee agwaa dabalatee qoqqobbiin kaa'ame agayyuu ammayyuu numa jira. Gahaa miti anamma gahaadha jechaan jiru. Garuu tarkaanfii hedduu fudhatanii jiranii mootummaan suni amma fakkeenyaaf dhaabbileen faayinaansii mootummaa Itoophiyaatiif liqii akka kennine dhiibbaan godhaa turan bu'aa buusullee baatu garuu mootummaa sanarratti rakkoo dinagdee uumee jira. Gama biraatiin immoo uummata Itoophiyaatu miidhame rakkoo dinagdee qoqqobbii deeggarsaa fi liqii maallaqaa akka dhoowwatamu godhaniini. Karaa biraatiin immoo mootummaan Ameerikaa iyyuu ejjennoo waliif faallaa ta'e lama tarkaan fakkeenyaaf amma qorannoon sarba mirga namummaa Itoophiyaa keessatti dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN jedhan eegalame akka adda citu dhiibbaan Ameerikaa turee jira by the way. So sansana irratti faa dhiibbaa godhanii qorannoon sarba mirga namummaa akka tuuffaa waamicha gochuun gaarii ture. Anyways haasaan seenaatarichaa gaariidha inni riippablikaanidha. Dhimma alaa waan ta'eef koree durataa koree dhimma alaa waan ta'eef dubbataa jira. Haa ta'u garuu riippablikaanonni odoo aangootti dhufanii haganayyuu dhiibbaa godhuu danda'u kan jedhu waan gaaffiidha. Amma Tiraamp bara ture imaammatii alaa Ameerikaa akka Joo Baayiden kanayyuu hin turre irra caalaa xiyyeeffannoon isaanii dhimma keessoo ture. So dhiibbaan Ameerikaa laafaadha. Ameerikaan akka durii sodaatamaa hin jirtu. Haalli amma addunyaan keessa jirtus immoo waan akkasii waan eeyyamnatti hin fakkaatu. Ameerikaan baay'ee tuffatamaa jirti.
kanumaan goolabna daawwattoota keenya qophii keenya Odessaalee ka guyyaarraa guyyaa horii walitti